Ayyee akkam jirtu yaaduma tokko tokko irratti haasofna yaada jedhu qabadheeni silas sooshaal miidiyaa kana fayyadamuun keenyan oolle yeroo isaa ta'u maallaqa irratti gubuun keenyas hin oolle waan sirnaa ta'eef yookiin immoo waan bu'aa qabuuf yookiin wanna sirnaa ta'eef fayyadamuu dandeenye yaada gama kanaan walitti finnuun uummata kanaaf bu'aan buusnu jiraachuu mala jedhee waan yaadeef yaadota tokko tokko gama kanaan waliin haasofnuu laata yaada jedhurraa ka'eenni jalqabe yaanni nani kaasuu baay'inaan bu'uurarraa waan ta'eefi tarii jalqaba irratti haalli wal hubannoo fi yaadicha hubachuu rakkatuun jiraachuu danda'a yookiin immoo laayyotti wal hubachuu dhiisuu dandeenya. Haa ta'u adeemsa keessa garuu yaadota tokko tokko hiikaa ibsa sitti kennaa yoo deemne wal hubachuudhaan deemuu dandeenya. Yaadni ani kaasus waan sirnaan ala ta'e miti waan ta'eef boodarraa namuu sirna yoo hubatu sirna jechuun akka waliigalaatti kana sani jedhanii ammatti ibsuu osoo baanne yoo sirna walii galan hubate yaada kana ka'umsa yookiin bu'uura sirnarraa ka'eetu waan sirni irratti bu'uura ta'eetu ijaaramurraa ka'een dubbachuu yaala waan ta'eef tarii yaadni isaa akka waan gadi fagoo fakkaatee nama yoo dhiberlee booda wal hubannaa yaaduma jedhu akka sirriitti kaasufanii. Egaa wanni guddaan rakkoo jirus haa ta'u guddina jiru gara guddina itti aanutti dabarsuudhaaf yookiin immoo ce'umsa tokkorraa ce'umsa tokkotti ce'aa guddina idil addunyaan itti deemaa jiru yookiin immoo addunyaan biraa keessa seenee ittiin jiraachaa jiru yookiin jiruu godhatee jiru nuti jiraachaa hin jirru jiruu baay'ee addunyaa biraatiin wal bira qabamu gadaanaadha yookiin immoo baay'ee jireenya fokkata jedhamu keessa jirra. Sanneen maaltu nutti fidee maalirraa kaaneetu maal rakkoon isaa kan jedhu rakkoon erga dhufee booda immoo maa furachuu dadhabne egaa rakkoodhuma baruu dadhabne moo barreetu rakkoo sana barreetu furuu dadhabne humnatti dhabne moo maalni rakkoo waan jiru kun waan jiru tokko tokko gama tokkoon rakkoodhuma baruun mataan isaa rakkoo sana furuu keessatti gahee guddaa qaba jedhama. Jalqaba rakkoodha yoo hin barini rakkoo furuu hin dandeenyu jechuudha. Furuun immoo waan biraati. Kanaaf yeroo baay'ee egaa rakkoo hubannee rakkoo kana furuudhaaf maaltu nu danqaa maaltu gufuu ta'a jedhamee yeroo yaadamu yeroo baay'ee tokkummaa dhabuu waan jedhamu ka'a walooma dhabuu walii galtee dhabuu garaa tokko ta'uu dadhabuu yaada tokko qabaachuu dadhabuu waan jedhurraa akka gufuutitti yookiin immoo akka danqaatitti rakkoo keessa galle keessaa bahu wanti nu dhorku dhagaammaatti baroota dheeraaf tattaaffii hedduun qabsoodhanis godhamaatuma ture bifa garaa garaatiin jechuudha. Qabsoo bifa garaa garaatiin deematuma ture. Rakkoon hanga tokko hubatameera. Rakkoon jiru hubatameera garuu furuun hin danda'amne. Keessuma gangalachaa jirra jechuudha. Tumaayyuu addunyaarraa hanga uummata duubatti hafaa jechuun walumaa galatti uummata tuffatamaa tokko haga ta'utti deematiin jirra akkaataa amma keessa jiru kana yoo ilaallu. Egaa rakkoo kana furuu irratti egaa gufuun guddaan tokko tokkummaa dhabuu yookiin immoo walooma dhabuudha jedhamee tokkummaan yookiin immoo walooma dhabuun kun maalirraa dhufa? Akkamitti immoo tokkummaa ijaaruun danda'ama? Tokkummaa kana akkamitti fiduun danda'ama? Kan jedhu irratti yaada mataa kootii tokko tokko kaa'uu yaala. Egaa wanta tokko kan taasisu jalqaba wanti sun qaaman yookiin immoo fiizikaal wanni isaa walitti hin dhufiniin dura yaada
yaadatu waan tokko fida. Waan tokko taasisuu danda'u tokko jalqaba yaadaan jalqabama. Yoo yaadni sun walitti galoo fi sirnaa ta'e wanta sana gara waan mul'atutti itti fidanii wantoota yookiin fiizikaalii wanta walitti dhufee tokko ta'uu sana yookiin immoo gamtoomu yookiin waloomu sana fiduun hin danda'ama jechuudha. Yoo yaadni dhufe osoo yaadni hin dhufin garuu waan sana walitti fiduun waanuma wanta walitti tuulaniituma booda addaan dho'u tokko akka tuulaa hiddii wanna jedhamu tokko jira. Tuulaa hiddii tasa waan ta'e tokkonaan addumaan bittinnaa wanni walitti isa qabu hin jiru. Waan akkasitti ta'a jechuudha. Yoo yaadni jalqaba waan sana walitti hidhu wantoota walitti fiduun dura yaadnichi yoo yaada sirnaa ta'e yookiin immoo yaada wiirtuu qabu yaada wiirtuurraa ka'ee babal'atee margee guddatuu danda'u tokko gaafa lafa kaa'ame yaada sanarratti immoo wantoota walitti fiduuf dhufamu bu'uura qabaataa jechuudha. Bu'uurri isaa yaadataa jechuudha. Yaadni sun waan hin mul'anne humna guddaa qaba garuu waa ijaaruu keessatti waa sirneessuu keessatti jalqaba yaada. Yaada yeroo baay'ee egaa namni bifa garaagaraatiin hubata. Yaada hoo jedhan waanuma dubbatamu waanuma namni wayii ka'eetuma barreessee yookiin immoo dambii fi heeraa fi seera jedheetu waa tokko barreessee ka'ee yaada kanarratti walii gallee akkasitti yaa hojjennu akkasitti haa qabsoofnu yookiin akkasittiin rakkoo keessa jiru kana keessaa bahuu hin dandeenya jedhee waan godhu wayiitti fakkaata namatti. Yeroo baay'ee akkasis fakkaatee baay'ee yaalama, yeroo baay'ee diigama. Yaadni mataan isaa jalqaba maalirraa dhufa yoo jennee hubanne malee yaada qofatu waa ijaara, yaada qofatu walooma fida yaada jedhuun ammas hin ta'u jechuudha. Yaadni sun maddi isaa maal kan jedhu beekamuu qaba. Maaliif yaadni madda garaagaraatirraa dhufuu danda'a. Yaadni madda waan sana ijaaruu hin dandeenye yookiin immoo numayyuu madda waa diiguu danda'u irraa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf maddi yaadaa maalii kan jedhu yoo hubanne sirritti yaadatu waa ijaara, yaadatu waa sirneessaa. Wanni jennu kun sirritti nu galuu danda'a jechuudha. Yaadni maddi isaa ayyaana, maddi yaadaa ayyaana, sirna ayyaanati. Sirna innis ayyaanni kunis wanta maqaa itti kennamee ebeluuf ebelu jedhameetuma dubbatamu otoo hin ta'in sirna. Sirni kun sirna ayyaanati. Egaa yaadni sirna ayyaanatirraa madda. Otoo sirna ayyaanaa yookiin ayyaantummaa akkaataadhaan hin hubatin, akkaan hin hubatin yaadannaa dhufe yookiin yaadan argadde yookiin immoo yaada gaarii walitti ni qabu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sirna ayyaanaa hubannee achirraa yaadni maddi yaada kamiyyuu yaada gaariis haa ta'u, yaada jal'inaas haa ta'u, yaada diigumsaas haa ta'u, kan ijaarsaas haa ta'u kan irraa dhufu maddi isaa ayyaana. Sirna ayyaanatirraa dhufa jechuudha. Kana yoo jedhu tarii yaadichi haala baratamaa hin taane tokkoon haala baratamaa hin taane waan kaasuuf boodarra adeemsa yaada kana babal'isuu keessatti wal hubachuu dandeenya. Akkuma jalqaba jedhee sirna ayyaanatirratti ayyaanni maali yoo jennee uumaan uumama mara kan lubbuu qabus kan lubbuu hin qabnes ayyaanan tolche jalqaba jechuudha. Wanna ayyaanan tolfame nuti jaallalla fuulduratti ba'ee jalqaba garuu ayyaanan ture. Wanni mul'atu hundi isaaniitu ayyaanan ture. Ayyaana sanii sirratasi, ayyaana sanii badasi. Yoo sirraterre yoo baderre ayyaana sana jechuudha wanni balleessus wanni tolchus. Yaanni oggaachirraa dhufu ayyaana karaa sirrii hin taane yookiin immoo ayyaana bakka sirrii hin taane irraa yaada yoo fidde madda sirrii hin taane irraa fidde waan ta'eef yaadni sun uummata ijaaruu yookiin immoo walooma fiduu sumaayyuu namuma fide sanaayyuu miidhuu danda'a jechuudha. Maaliif ayyaana dirree inni irra jiraatuu fi ayyaana uumaan isaa kennite wajjiniin wal faallessuu waan danda'uuf jechuudha. Yaadicha fide malee
madda isaa laallee jechuudha. Yaada argachuu isaa yaadni sun madda maaliitirraa dhufe kan jedhu yaada akkamiitirraa madda akkamiitirraa dhufe kan jedhu sirriitti ilaalamuu baramuu qaba. Waan kana baruu fi jalqaba sirna ayyaantummaa kana akka gaariitti beekuu barbaachisa. Kanaaf yeroo baay'ee ayyaana yoo jennu namni waan akka amantii jedhameetu yeroo dhiyoo as jechuun yeroo dhiyoo dandeenya waggaan 2000 jechuun seenaa dhala namaa keessatti wanta yeroo dhiyooti. Barsiisa yeroo dhiyoo dhufe kanaan amantii waan jedhu wal qabsiisa namni. Amantii waan biraati, sirni ayyaanaa waan biraati. Wanta garaagaraa surmaayyuu yeroo tokko tokko waluu faalleessuu jechuudha. Kanaaf waa'ee amantii yoo dubbannu ani waa'ee amantii dubbachuus hin barbaadu. Maaliif amantiitu rakkoo kana fura jedhee wanni yaadu tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon amantii furu hin jiru waan ta'eef rakkoon jiru kan sanaa oliiti waan amantiirraa oliiti. Sadarkaa amantiitti wanti furamu hin jiru. Rakkoo amma keessa jirre kana keessa seenne kana yookiin immoo rakkoo akkuma addunyaatti jiru kana sadarkaa amantiitti waan furamuunis miti. Maaliif amantiin haala naamusaa fi namni akka waaqa sodaatu akka waaqatti bulu yookiin immoo waaqa kabajee waan tokko tokko cubburraa akka of daangessu barsiisa. Barsiisa godhamuudhaan barsiifama nama naamusa barsiisudha. Wanni isaa har'a sadarkaa nama naamusa barsiisuutti rakkoon jiru sanaa oliiti. Rakkoo maddarraa ka'u maddi isaa ayyaanarraa ka'uudha. Akkaataa uumama sirna uumamaati jechuudha. Sirna uumamaa keessattiin egaa sirna uumamaa hoo jennu waan uumaan uumee sirneesse jechuudha. Uumaan jalqabanii uuma achii boodanii sirneessa. Jalqabumaayyuu yoo waa uumu sirneesseetu kaan kan mul'atu godhee kaan immoo duubuma ka'a jechuudha. Kan duuba kaa'u kan ofii isaatiin hariiroo qabu jechuudha. Kan uumaan hariiroo itti waliin qabu kan hin mul'anne inni waan mul'atu sana duuba kaa'ee ittiin sirreessu yookiin immoo akka namni yookiin immoo uumamni akka hariiroo ittiin horatu kan taasisu ayyaana sirna ayyaanaa sana jechuudha. Waan duuba jiru jechuudha. Waan fuulduratti mul'atu osoo hin ta'in waan miira shaniin hubannu osoo hin ta'in waan sanaa oliin miira biraatiin hubannu yookiin immoo daayimeenshinii biraatiin hubannu waan ayyaanaa kana jechuudha. Dhimma ayyaanaa kana egaa yeroo baay'ee sirnoonni xabboo kun eega miidhamanii addunyaarraa baay'een isaanii gaaga'amanii sirni xabboo hin badu garuu jirtuu isaatu bada. Maaliif sirnoota xabboo jechuun sirnoota eenyummaa fi sirna uumamaatiin wal qabatee hariiroo sanaan tolfamu waan ta'eef haga dhalli namaa yookiin hanga uumamni hundi jirutti hin badu. Ta'us garuu wiirtuun isaa diigamuu waan danda'uuf wiirtuun isaa yoo diigame akka badeetti yookiin immoo akka ripheetti fudhatama waan ta'eef deebi'ee marguudhaaf wiirtuu isaatu deebi'uu qaba. Gaafa wiirtuun deebi'ee margaa hin badeetu hin badu jechuudha. Maaliif ayyaantummaadhaan wal qabata waan ta'eef wanni ayyaantummaa wal qabatu immoo waan mul'atu waan hin taaneef waan ilmi nama balleessuu danda'u miti. Yoo uumadhumti ofumaa balleesse malee jechuudha. Kanaaf egaa gara yaada ka'eetitti yoo deebi'u waa'ee waloomaa yookiin immoo tokkummaa uummataa kana tokkummaan uummataa akkaataan itti dhufu egaa tokkummaa nama tokkoo yookiin warra tokkootirraa illee ka'anii ilaaluu dandeenya. Namni tokko ofumaa isaa wajjiniin innumtuu yaada isatti dhufe sana wajjiniin hammam tokko ta'ee jira. Namni tokkooyyuu jechuu kooti yaada inni yaaduu fi yaada isatti dhufee fi ayyaantummaa inni uumadhaan qabu sana wajjiniin wal simee qaaman immoo hin jira. Namni qaama ayyaana lubbuu waan sadan kana qaba. Ilmi namaa jechuudha. Warri biraa ayyaana waan jedhamu bifa biraatiin qabu. Akka namaa kanatti ibsamu waan ta'eef kan namaa yoo qofa yoo fudhanne egaa namni tokko ayyaana isaa wajjiniin ayyaana inni uumamee isa duuba jiru jechuudha. Inni fuulduratti dhufee mul'ateera.
lafa tanarratti mul'ate boon deeman bobba'an hojjetan jiraatan nyaatan dhugaa garuu kan hin mul'anne gaaddidduu ta'e akka immoo golgaa isaatiitti duuban kan hariiroo uumaa wajjin qabu suni jechuudha. Ayyaanni isaa suni yaada isatti dhufe sana wajjin hammam yaada sana gaa namni gara biraatii fiduu danda'a, dubbisee fiduu danda'a, namni itti dubbatee dubbii haasaa namaatirraa fiduu danda'a, kitaaba dubbisee ta'uu danda'a, bakka adda addaatti yaada fiduu hin danda'a namni ofitti. Gaafa yaada sana ofitti fidee yaadni sunuyyuu ayyaana inni wajjin uumame sanii wajjin yoo waliin simne ta'e namni sun yaada isaa wajjin tokkummaa ofiisaa innumtu tokkummaa hin qabu jechuudha. Nama tokko garuu tokkummaa hin qabu. Maaliif yaadni inni fidee fi ayyaantummaan isa keessa jiru yookiin immoo isa wajjin uumame walammataa yookiin walitti galoo miti yookiin immoo maatii tokko miti. Maatii tokko miti yoo ta'e ofuma wajjin wal lolaa jechuudha. Yaada kana warri saayinsii maal jedhu saayikooloojii jedhanii walitti araarsuun saayinsii saayikooloojii jedhamuun walitti araarsuuf yaadu. Saayikooloojii jechuun lubbuu fi foon kee walitti araarsuu jechuun ati qaamaan kan yaaddu sammuu kee kan yaadu sanii fi lubbuun ta'e immoo waan barbaaddu yookiin waan feetu walii wajjin wal simsiisuu jechuudha. Saayikooloojii barnoota saayikooloojii hanga tokko hubannoo sabarri qabdan waan kana tokko taasisuu jechuudha. Namoo tokko yaadaaf qalbii isaa tokko taasisuu jechuudha. Kanaaf namni tokkooyyuu yaada bakka biraatii fide yoo itti dhufe yaadni sun tarii ayyaana isaa yookiin ayyaana isa wajjin uumame sana wajjin walitti simuu taananii namni sun ofumaan wal lolaa deemaa jechuudha. Kan nama biraa tokkoomsuu miti, kan saba yookiin uummata tokkoomsuu miti, ofuma wajjin wal lolaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii kanallee nama qunnama. Kan biraa egaa karaa walooma yookiin immoo tokkummaa kun ittiin dhufu tokko maatiidha. Sadarkaa maatiitti yookiin sadarkaa warraatitti jechuudha. Warra hoo jennu gaa haadha warraatii fi abbaa warraatii isaan kan waliin qaban utubaa tokko san jalatti immoo boroo mataa isaanii qabu. Boroo sana keessatti ayyaana isaan mataan qabanii fi kan warri qabaniin walitti dhufee borootu jira jechuudha. Ayyaana boroo ayyaana warraa sadarkaa warraatitti sun egaa sirna duudhaa dhugeeffannaa Oromoo keessatti wantoonni borootti ta'anii wantoonni gulantaadhaa gadi ta'anii fi wanti boroo yookiin immoo gulantaa ol ta'an ayyaaneffataman jaataniiwwan garaagaraa ni jiru. Sana ammattiin yeroo biraa waan dhimma kana tartibeessinee itti dhufnuuf ammaaf hin kaasu. Garuu maatiin tokko tokkummaa yookiin warrooma waan jedhu qofarratti ni xiyyeeffadha yaada kiyyaarraa waan ta'eef maatiin tokko tokkummaa yookiin warrooma qaba jechuun yookiin immoo maatii sirnaati jechuudha. Fi maatiin sun yaada mataan qaban sana yaada utubaa irratti ijaarratan sana jechuun utubaa mana keessa egaa utubaa hin beektu namoonni beekan yaada utubaa mana keessa jiru sun hiikaa guddaa qaba. Yaada maatii yookiin yaada haadha warraatii fi abbaa warraa tokko ta'ee hariiroo uumaa wajjin kan tolchu isa waan ta'eef jechuudha. Waan boroottis ta'ee waan boroo gadittis yookiin immoo diinqaa gaditti yookiin gulantaadhaa gaditti ta'es hundumaayyuu hariiroo uumaa wajjin kan godhu utubaadha. Yaada utubaa sun mallattoodha. Utubaa santu waa hunda ergaa akka elektirikiitti yookiin immoo akka daddabarsa waan tokkotti dabarsa otoo hin ta'in mallattoo sanaan kan hariiroon uumaa wajjin warri sun horatu jechuudha. Ayyaanni isaanii tokko ta'uu qaba. Isaanillee ayyaana haadha warraatii fi abbaa warraa maatii tokko ta'uu qaba jechuun ayyaana maatii tokko. Ayyaanni kun hortee baay'ee qaba. Egaa akkuma ilmi namaa baay'een hortee baay'een jiru. Sanyiin garaagaraa baay'ee hedduun jiru. Ayyaanni kunillee ammoo sana baay'ataa jechuudha. Namni tokkoon tokkoyyuu uumamni tokkoon tokkoyyuu hin qaba waan ta'eef jechuudha. Akkuma sana maatiirree qabu ayyaanni kun maatii qaba. Maatii wal fakkaatutu walii waa ijaaraa jechuudha. Waliin utubaa tokko jalatti wal ga'uu danda'a waan ta'eef ayyaanni haadha warraatii fi abbaa warraatirree. Kanaaf yeroo baay'ee sirna fuudhaa fi heerumaa irratti otoo fuudhaa fi heerumni hin taasifamiin dura
saddeetan dura waan baay'een kan laalamu jechuudha. Akka dhugeeffannaa fi aadaa Oromootitti warra qorachuus haa ta'uu akkasumas wantoonni milkii ilaallachuudhaan waan tokko ilaalanii ayyaanni sun maatii tokko ta'a. Maatiin micaatii fi maatiin micayyoodha. Maatiin ayyaana micaatii fi maatiin ayyaana sanaa walitti galuu ta'a jedhamee wanni ilaalamu hin jira. Akka ammaa akkuma feetedhaan wanti hundi ta'aa jiru kana otoo hin ta'in dur mallattoowwan laalanii ayyaanni isaanii maatii tokko ta'uu mirkaneessanii yoo maatii tokko ta'uu irree baate akkaataa itti maatii tokko taasisantu jira ture. Faloo waan jedhamu jira waan ishiirraa micayyoo irraa godhamu yookiin immoo micaa irraa godhamee ayyaanni sun walitti galuu yookiin immoo maatii tokkotti akka deebi'u taasifamutu jira jechuudha. Yoo maatii tokko irree ta'uu baate dhalootaan jechuudha. Akkasitti kan maatiin sun ijaaramee tokko ta'ee utubaa tokkoon ayyaana maatii tokko jala jiru waan ta'eef yaadni garaagaraa yoo dhufeefillee yaadni isaan mul'isanillee yaada madda achirraa maddu waan ta'eef yaada madda tokkorraa maddu waan ta'eef haadha warraatii fi abbaa warraa akkuma salphaatti walii galu yaada tokko qabu garaa tokko qabu tokkummaa qabu jechuudha. Walooma qabu garaagarummaan hedduu miidhaa geessisu yookiin isaan diiguun uumamu jechuudha. Ayyaanni isaanii tokko madda tokko yaadni isaanii madda tokkorraa ka'a waan ta'eef kanaaf Oromoon dhirsaaniitii laga tokko waraabu dhirsaaniitii laga tokko waraabaa jedha. Egaa laga tokko jechuun egaa jechamaan yoo ibsamu yaaduma kana ibsuudha ta'a jechuudha. Kanaaf maatiin madda ayyaana tokkorraa yaadni isaanii madda sanarraa ka'a waan ta'eef duubatti utubaan isaanii tokko waan ta'eef garaagarteen uumamullee garaagartee xixiqqaadhaan alatti garaagartee gaaga'ama utubaa diiguun uumamu jechuudha. Maatii ayyaana tokko yoo ta'an jechuudha. Karaa biraa ammoo akkuma dhugeeffannaa fi aadaa Oromootti maatirra wanti darbee egaa firri jira, aanteen jira, akkasuma immoo fidannoo kan jedhamu jira. Sadarkaa gosaattirree akkasuma yoo ga'e gosa jechuun egaa abba sagal abba torba hanga sagalii gidduutti adeemsa gosa tolchuu yookiin immoo gosa dhalchuutti tolfama godhama waan ta'eef sadarkaa gosaattis yaadni isaanii yookiin immoo yaadni ayyaanni isaanii tokko taasifamu maatii tokko taasifamu. Asirratti waan hubatamuu qabu namoo ayyaana garaagaraa qaba garuu akkuma ati fooniin yookiin hidda dhalootaatiin lakkaawwattee ani ebeluu abbaan kiyya ebeluu jettee lakkaawwattee galchu sun ayyaanni walitti dhufaa deemu sunillee maatii akkasitti walitti lakkaawwatu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Yoo maatii akkasitti walitti lakkaawwatu hin taane immoo haala itti taasisantu jira jechuudha. Ayyaana sana damboobsanii akkatti walitti galchantu jira jechuudha. Waan akka moggaasaa fi hammachiisaa waanuma kana waan maatii tokkotti deebisuu ayyaanni maatii tokko akka ta'u keessa waan hammachiisan amma kana hammachiisni gosatti dabaluu maaliif ayyaanni isaa suni kan gosa sanaa akka ta'u innis daa'imni sunis gosa sanaatti ayyaanni sunis ayyaana gosa sanaa ta'ee akka deemu yookiin immoo wiirtuu gosa sanaa jalatti wiirtuun gosaa ulfaadha. Ulfaan gosaa hin jira yookiin bokkuu gosaa jechuudha. Kun akka Oromootitti bokkuu yookiin ulfaa jenna. Sirnoota xabboo garaagaraa akka addunyaatti jiran keessatti maqaa garaagaraa qabu. Garuu haalli uumama sirna uumamaa isaan qaban tokkuma. Makumatu garaagara ta'a fi akkaataa itti aadaa isaaniitti waan sana raawwatantu garaagarummaa qaba malee bu'uurarraa duubatti ayyaanni tokkuma. Ayyaanni sanyii filatu sanyii ebeluuti sanyii ofiiti malee kanaaf kan saba kamiyyuu jechuudha. Amma Oromoon saba kamiyyuu ofitti fuudhee Oromoo taasisu ayyaana isaatu maatii sanatti maka malee namichatu qaama dhiqatee yookiin immoo yaada isa keessa jiru jijjiiranii otoo hin ta'in ayyaana isaa sana maatii gosa sanaatti makuu yoo moggaasanis jechuudha. Kanaaf faranjiin illee haa ta'u chaayinaallee haa ta'u araballee haa ta'u dhufee Oromootti yoo mogga'u yoo ayyaanni isaa ulfaa gosaa sana jalatti damboobsame yookiin immoo maxxanee jechuudha galee jechuudha maxxanee galeedha malee namichatu dhufee gosumatti makamee ani kana booda kan keessan jedhee waanuma haasa'amee akkas jedhamee inni gosa keenya jedhamee seerritti lallabame qofaaf miti jechuudha. Ayyaanni isaa achitti galuu qaba achitti dhaqee maxxanuu qaba gosa sanatti galuu qaba.
hin galu taanaan namichi ofuma gosa sanaan of waamu malee achi keessa hin jiru. Gosa sanallee balleessee somaa waan yoo gosa sana miidhes wanni isatti dhaga'amu tokko miira isaa keessaa kan afaan hin dubbatu kan arrabaan dubbatu otoo hin ta'in keessa isaatii hagas mara wanni isa wanni jedhu hin jiru. Itti ulfaatu hin jiru jechuudha. Akka malee isa daangessu hin jiru jechuudha. Miidhuuf illee akka kanaa of hin qabu jechuudha. Kanaaf ayyaana kan moggaafamu jechuudha. Ayyaanni isaa damboofamuu qaba galuu qaba jechuudha. Sadarkaa maatii fi gosaatti egaa tokkummaa bifa kanaan kan ijaaramu. Haaluma kanaan egaa gosa bal'oo jira, ardaa jira. Sadarkaa olitti yoo deemne gosti babal'atee sadarkaa sabaatti yookiin uummataatti waan baay'eetu jira. Tokkummaa sadarkaa uummataatti jiru. Egaa wannumti nu barbaachisus amma yeroo baay'ee irratti dubbannus waa'ee tokkummaa uummata keenyaati. Uummata keenya yookiin uummata Oromoo akka sabaatti walooma dhabuu yookiin tokkummaa dhabuu gaaga'ama keessa jiru keessaa bahuu kan dadhabne rakkoo barreetu garuu rakkoo barree sana furuu dadhabne waan jedhugaa tokkummaa dhabuudha. Ka'umsi rakkoo furuutti hin dadhabne gufuun tokkummaa dhabuudha kan jedhu kanarratti hin dubbadha waan ta'eef sadarkaa sabaatti qofa irratti xiyyeeffatamee yeroo baay'ee kan dubbatamu. Waan jalaa kaasetoo haga ammaa dubbadhe sanarratti hagas maran xiyyeeffatamu sadarkaa dhuunfaatti, sadarkaa maatiitti, sadarkaa gosaatti waan jedhu kana yeroo baay'ee hin dubbatamu waan ta'eef ol ba'ameetuma sadarkaa sabaa qofaatti tokkummaa dhabnee walooma dhabnee kanaaf rakkoo keenya furachuu dadhabne maal jenneetu egaa ofumaan of balaaleffannaa jechuudha. Garuu wantoota sadarkaa waan gadii jalaa dhuunfarraa jiran sanaa irraa jalqabee yoon dhufiin tokkummaan kun akkuma jalqaba jedhe tuulaa iddii ta'a jechuudha. Tuulaa iddii kan tuqan dho'u ta'a jechuudha. Waan nuti barbaade gara sinis yoo tuqe dho'a gara naanis yoo tuqe achi dho'a. Wiirtuu isa walitti qabu dhabaa waan hin qabneef jechuudha. Haala akkasiitu uumama kanaaf sadarkaa sabaatti tokkummaan yookiin waloomni kan dhufuu danda'u wantoota gaditti ibsuuf yaale sana wantoota dimshaashan kaaseen wantoota bal'inaa gara fuulduraatti gaaffii ka'uunis yookiin yaada ka'u tokkoon duubatti deebinee babal'isnee dubbachuu dandeenya. Amma yaada dimshaashaa qofan kaase waan ta'eef kanaaf tokkummaan bifa kanaan yoo dhufeedha kan sirnaa'u. Tokkummaan immoo sirna keessatti egaa sadarkaa sabaatti waan ayyaanaa qofa waa'ee sirnaa itti deebina yeroo biraa sirna jalqabarraa haga deemuu dandeenya jalqabarraa kaanii haga deemuu dandeenya waliin itti deddeebinee naasofna. Nanaasaa yaada kanarratti gaaffii fi yaadota kaan irrattis immoo yaada ibsa bal'aa yookiin immoo ibsa irra kanarra wayyaa ta'e tokko kaasuun ayyaala. Haa ta'u garuu sadarkaa sabaatti wanti ammaa fi gufuun tokkummaadha. Egaa sirnaa'uu dadhabuudha. Rakkoon guddaan sirnaa'uu dadhabuudha. Deebinee sirnaa'uu dadhabne sirna keessatti sadarkaa kana geenye sirnaan sadarkaa kana geenye erga sirni kun wiirtuun isaa nu harkaa rukutamee booda deebisnee sirnaa'uu dadhabne. Wanni rakkoo keessaa bahuu dadhabneef jechuudha sirnaa'uu dadhabuudha. Malee tokkummaa dhabuu yookiin walooma dhabuu jennee waan balaaleffannu sun maalirraa dhufe jenne sirnaa'uu dadhabuudha. Sirnaa'uu dadhabuun immoo maalirraa dhufe yaada fiduu malee madda yaadaa ilaalaa hin turre nuti. Rakkoo guddaan tokko kana. Yaadni nu dhufe yookiin immoo jaarmiyaa tokko inni ijaarraa yaada namoota muraasaa yaadni dhufeef namoota sanaa yaada gaarii jedhamee bakka amansiisaa jedhamee jaalatamaadha jedhamee itti walii galamee dambiin qophaa'ee qajeelfamoonni fi wantoonni yaada sana lafa qabsiisan jedhaman hundi barreeffamaanis qophaa'anii leenjiinis maaliinis godhamu. Yaada madda kamirraa dhufeedha jennee ilaallu jechuudha. Yaadichi nutti tolu gurratti waan nutti toluuf yoo dubbatamu arraba irratti waan mi'aawuuf hin fudhannaa jechuudha. Ijattis waan tokko yoo ilaallu waan ijaan mul'atu tokko yoo ilaallu bareeda jennee fudhanna. Garuu madda isaati irratti hin xiyyeeffannu. Maddi isaa akkuma dura jedhee maddi yaadaa ayyaana. Maddi yaadaa ayyaana. Sirna ayyaanaati. Sirni ayyaana immoo akkaataa nuti itti uumamne jechuun nuti yoon jedhu ani yoon jedhu anuma
nuti yoo hin jedhu akka Oromootti ayyaana qabna jechuudha. Akka Oromoottis ayyaana qabna, akka dhuunfattis ayyaana qabna, akka gosaattis ayyaana qabna, akka gosa bal'oottis ayyaana qabna, akka ardaattis ayyaana qabna. Sadarkaa kamirrattuyyuu dhuunfarraa kaanee sadarkaa jirru kamittuyyuu ayyaana qabna. Akka Oromootti ayyaana qabna. Ayyaanni Oromoo hin jira. Oromoo jedhee wiirtuu Oromoo kana jalatti ayyaanatu jira. Ayyaanni sun akkamittiin barama? Yaanni ka'u tokko ayyaana sanarraa kan dhufe yookiin immoo maatii ayyaana sanaa ta'uusaa akkamittiin beekna? Yoo achirraan dhufne yaanni bareedan akkamii yoo nu dhufe, yaanni bareedan akkamii yoo dhufeetoo barraa'ee yookiin leenjiin kenname waan barbaade godhame eessa nu gahu? Haga tokko humnaan jechuun humnaan waan jedhu bajataan ta'uu danda'a. Namoota of kennanii, of cinqanii, halkanii guyyaa hojjetanii waan sana amma ta'e fuulduratti dhiibuu danda'u. Of cinqanii, of namummaa of baasanii jechuudha. Wareegama guddaa itti kaffalanii kun lubbuudhaan kun immoo qaamanillee itti dhumee maal jedhee yaada sana fuulduratti amma tokko in oofa. Garuu yaadni sun yeroo hunda humna guddaadhaan dhiibamuu barbaada. Maaliif keessa isaatii akka laayyootti akka deemu hin godhamne jechuun maatii ta'ee tumsa ayyaana sana akka argatu, ayyaana dirree sanaa kun immoo ayyaana Oromoodha jennu sana tumsa isaa akka argatu hin goone waan ta'eef jechuudha. Yookiin yaadni sun maatii ayyaana Oromoo sanatti akka galu godhu dhimma Oromoo irratti ijaarfama yookiin jaarmiyaa dhimma Oromooti irratti yoo ta'e yaadni sun bifa kamiin maatii ayyaana Oromoo ta'uu danda'a. Yookiin immoo ayyaanni Oromoo jaalatee akka fudhatu yookiin immoo ayyaanni Oromoo maatii isaa akka ta'u akkamittiin goonadha. Baasoo yoo dubbannu asirratti ayyaana hoo jennu waan namaa olii yookiin immoo waan namni dirqama gabbaree kadhatee wanni jedhuu miti. Ayyaanni uumama. Akkuma nuti uumamne ayyaanni isin uumame uumati isa uume kan uume garuu akka nuti sirnaan itti fayyadamne yookiin immoo nutiin mul'annu kun ittiin fayyadamuu akkaataa dandeenyuuf kan nuuf uumame. Ayyaanni keenyas haa ta'u, ayyaanni dhuunfatis haa ta'u, kan gosaatis haa ta'u, hawaasaatis haa ta'u, kan sabaatis haa ta'u, kan biyyaatis haa ta'u, kan dirree irra jiraannus haa ta'u, tajaajila uumama hundaaf tajaajila kennuudhaaf. Ayyaana kan hubachuu danda'u uumama keessaa ilma namaa qofa waan ta'eef ilmi namaa akka itti fayyadamuuf jechuudha. Yoo itti fayyadamuu baate gate inuma dhiisa inni. Tajaajiluma kennaafii jiru sana dhiisaa jechuudha waan biraa miti. Gaafa tajaajila isaa kennu dhiisuu namni qaamaan dadhabaa baay'ee sammuu fi qaama qofaan deema gaafa jedhu baay'ee hin deemu. Humni isaa anniisaan isaa baay'ee xiqqaa ta'a. Dhiibuu hin danda'a. Dhiibuudhaan malee jireenya jiraachaa hin deemuuf jechuudha. Jiraachaa deemuu fi jireenya dhiibuun jireenya jiraachuu fi jireenya dhiibuun waan garaagaraa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ayyaana ofii sanaan yookiin immoo ayyaana sadarkaa Oromootti yookiin sadarkaa sabaatti qabsoos haa ta'u sadarkaa sabaatti jaarmiyaa wayii ijaarree waan gaarii goona gaafa jennu yaadni nuti walitti finnee dambiidhaanis haa ta'u waan ta'een barreessine kitaabatiin haa ta'u waan ta'een barreessine suni yaadni sun hammam hariiroo sirna uumama wajjiniin qaba. Yookiin immoo yaadni sun hammam ayyaana nuti qabnu kanaan akka dirree irratti qabna ayyaana Oromoo kana wajjiniin maatiidha hammam maatiidha yaada jedhutu ilaalamuu qaba jechuudha. Jechuun kana gaa laaboraatoorii galchinee yookiin qorannoo irratti gaggeessuudhaan miti kan baruu dandeenya. Yaadni ka'e suni bu'uura kamiin deemaa jira jechuun uummanni kun aadaa qaba. Akkaataa itti waaqatti bulu sirna dhugeeffannaa qaba. Yaadota sana bu'uura godhatee yaadota sanarra deemee sadarkaa xiqqaarraa namootarraa haga sabaatitti dhufee yaada sadarkaa sanarraa ka'eetoo dhufe yoo ta'e jalqabumaayyuu guddina jalaa olii keessa
dhufe waan ta'eef maatii ayyaana Oromooti jechuudha. Kanaafuu maatiidha waan ta'eef yaadni suni yaada guddachaa bal'achaa deemudha. Maa rakkoon qabu waan guddatudha. Har'a yoo xiqqaatee jalqabirre boru margee latee waan guddatu tokko ta'a jechuudha yaadni sun. Yaadichi immoo akkanumatti waan ta'e irraa barreeffamarraa dhaga'uurraa yookiin namarraa dhaga'uurraa yookiin dubbisuurraa dhufe yoo ta'e gaariis ta'uu danda'a yaadichi jechuudha. Gaariis ta'uu danda'a. Kan ayyaana irra jiran ayyaana ittiin jiraachaa jiruunis sirna ayyaana nuti nu wajjin jiru wajjinis wal simuus ta'uu danda'a. Maatii tokkollee ta'uu danda'a. Yaadichi jechuudha. Yoo yaadichi akkasittiin kan dhufu ta'e ulaagaa ittiin ilaalamuutu jira jechuudha. Yaadni sun sirna ture irrattiin yookiin immoo sirnoonni wiirtuu qabu. Wiirtuun kan maatiidhaa utubaa jedheera. Kan gosa ulfaadha yookiin immoo bokkuu gosaati. Akka sadarkaa sabaatti immoo wiirtuu muudaa fi bokkuuti. Yaadni dhufe suni wiirtuu muudaatti galuu danda'a. Taanaan akkaataa inni itti yaadni sun itti caaseffamu wiirtuu muudaatti gala taanaan yaadichi gara biraatirraa irra yoo argame yookiin isuma keessaa isa burqee durumaanuu fuulduratti bahee hin dubbatamin malee yaada maatii ayyaana wiirtuu sana keessa jiruuti waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha. Wiirtuu muudatti gala taanaan jechuudha. Yaadichi deemee muudaa sanaan muudaa argate yookiin immoo of galtii yookiin eebba argata taanaan maatiidha jechuudha. Akkasumas namoonni waan kana immoo yaada kana yaada itti dhufe kana fidanii yoo barreeffamaan yookiin immoo dubbachuudhaan qindeessan yaadni suni kan namni ittiin bulchu yookiin namni ittiin itti bulu ta'uusaa mirkaneeffachuudhaa fi yaadni sun caasaa wiirtuu bokkuutitti kan galu ta'uu qaba jechuudha. Akka Oromootti yoo fudhanne bokkuu jenna akka saboota biraatitti maqaa garaagaraa qaba siniin jedheera. Hunduu hin qabu tokkuma duubni isaa tokkuma ayyaantummaan isaa tokkuma sirni ayyaanaa sirni spiritual systemiin ilma namaa hundaafuu tokkuma sanyii fi gosaan addan ba'u jechuudha. Sabaanis addan ba'u tokkuma inni. Garuu sabni tokko akkaataa afaan ittiin dubbatuu fi hafuura isaa afaan jechuun hafuura isaa kennamee fi dirree irra jiraatu wajjin waan wal qabatuu fi bakkuma irra jiraatu sanaan ayyaanni isaa sanaan waan damboobu ta'uu qabaa jechuudha. Dirreen irra jiraannu sirnigaa namaa fi dirreerree walitti ijaara. Namaaf nama qofaa miti sirni kan ijaaru yookiin immoo ayyaantummaan kun jechuudha. Tokkummaan ayyaantummaan dhufu kuni karaa dirreetiin illee jira. Lafarra jiraanna waan ta'eef lafa irra jiraannu tana wajjin illee hariiroo qabaachuu qabna. Hariiroon sun karaa ayyaana dirreetiin uumama. Ayyaanni dirree sanaa immoo waan irratti biqilchitu qabdi. Waan irra bobba'u sa'aa nama jechuudha. Horii loon irra bobba'u qabdi. Midhaan irra biqiluu fi midhaan bakka tokkotti biqiluu fi midhaan yookiin horiin bakka tokkotti horuu dhiisuu danda'a. Midhaan bakka tokkotti biqilus bakka tokkotti biqiluu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf midhaan baddaatti biqilu gammoojjiitti hin biqilu ta'uu biqilees hin guddatu ta'a. Kanaaf ayyaanni baddaa maatii tokko ta'eetumaa jechuudha. Ayyaanni baddaatti damboobee jiru midhaanuma isaa irratti biqilu sanaan mata deebisaa ta'uu dhibaayyuu isaa ta'uu dhugaan isaa midhaanuma achitti ta'e sanaan qofa ta'uu danda'a jechuudha. Midhaan bakka biraatii dhufeen hin ta'u. Waan kan isaan taaneen fudhatu gaa ayyaanni waan dhugaadhaan ala ta'e kanaaf dhugeeffannaa kan jennu waa'ee Oromoo irratti waan dhugaadha. Waan dhugaa isaatiin ala ta'e takka yoon fudhatu. Kanaaf ilmi namaa dirree dhugaa ta'eetiin ala waan namaatti hin gamin hinatiin kan jedhamu jechuun hinatiin sobiin yaadni jedhu barre akka seeratitti dhufeetu seera ta'ee dhufeetu malee heeraan jira garuu. Heera hariiroo kanaatiin jira jechuudha. Maaliif ayyaan nama waan dirree isaatirra jiru loonis yoo ta'e korma yoo kennitu jechuudha. Waan dirreen isaa biqilchite waan dirreen isaa magariisite achumatti deebi'ee akka isaaf wareega ta'u yoo isaaf wareega ta'e anniisaa argata ayyaanni sun kenna yoo kenniteef jechuudha. Yookiin immoo wareega yoo kennituuf
waanuma isarra jiru sanaan ta'a jechuudha. Kan isaan ala jiru gammoojjitti jirus akkasumatti bakkuma isaa jirutti. Kanaaf sirni ayyaana maatiidhaan dirree irra jiraatu wajjin wal ijaara jechuun maatiidhaan dirree irra jiru wajjin wal qabata kan jennuuf jechuudha. Kanaaf kan dirree Oromiyaa irratti ayyaana gara biraatii fidde tokko yookiin immoo fiduuf yaaltu tokko oduu asitti gabbisuu barbaadde ayyaanni sun asitti dhufee gabbachuu danda'a. Ayyaanni mataas abbaa dirreedhaa ta'e sun garuu nuuqqata. Yeroo sanatti ofumaa kee ofirratti miitaa jechuudha. Innomaa sii godhuu hin danda'u. Ma akkasis na goota jedhee wanni si jedhu hin jiru. Ayyaana biraa fiddee irratti gabbiste garuu ayyaanni sun gabbatee deemuu danda'a. Ati garuu akka namaatitti jireenya namaa jechuun kaayyoo ilmi namaa uumameef sana otoo hojjetin addunyaa kanarraa dabarta. Maaliif ayyaana keetii wajjin wal loltee ayyaana biraatti qooduu galte waan ta'eef otuma wal loltuu kaayyoo uumamteef tokko dura raawwatiin dabarta jechuudha. Kana rakkoon guddaan waa'ee ayyaana irratti yoo hubannoo gahaa ayyaana irratti hin qabaatiin waa'ee sirna ijaaruutis yookiin immoo sirnuma ture deebisanii diriirsuutis waa'ee tokkummaa waa'ee waloomaa haasa'uu mataa jechuudha. Waan haasaan ala hin taane jechuun waan haasaa irratti haasaa tuulu dubbii irratti dubbii dabaluu mataa jechuudha. Hiikkaan qabu jechuudha. Ayyaana sana wajjin tokkummaan dhufu ayyaantummaa sanaan. Kanaaf kan waa'ee Oromoo irratti yoo deebine ayyaanni Oromoo jedhamu hin jira. Maatii bal'aa qaba ayyaanni kun gosa gosaan akkuma gosa olaanaatti yoo fudhanne Booranaaf Baarentu jira miti. Booranaaf Baarentu mataan isaanii maatii ayyaana garaa garaati jechuudha. Mataa irratti immoo ayyaana Oromoo waliin qabu kan tokko isaan taasisu jechuudha. Isaan iyyuu Boorannis Baarentuunis iyyuu ayyaana mataa isaanii sana sirneeffatanii ol dhufanii sadarkaa Oromoo irratti yoo dhufan yoo kan isaanii sana sirreeffatan asirratti walii galuu hin danda'ama. Yookiin immoo akka Oromooti tokko jedhamee yaamamuu danda'a jechuun akka Oromooti tokkummaa qaba kan jedhamu akkasitti jechuudha. Kanaaf gabaabumatti tarii yaadota irra utaalee duubatti deddeebi'ee ta'a. Gara muuxannoo siin qabu waan akkasii kana yeroo baay'ee yaadu mana keessa jiru barreeffama afaan waan tokko dubbadha malee waa tartibeessee dubbachuu irratti hanqinaan qaban ta'a. Gara fuulduraatti muuxannoodhaanis sirrachuu hin danda'a jedheen yaada. Kanaaf egaa waa'ee tokkummaa irratti ammaaf yoon kana jedhee boodarraa yookiin gaaffii ka'uurraa ka'ee yookiin immoo yaadota ka'anirraa ka'ee immoo kutaa lammaffaadhaan yaada kana sirriitti xiqqoo bilcheessuu amma xiqqoo yaada dheedhii ta'uu danda'a. Xiqqoo bilcheessuu isaatti deebi'a. Nagaan tura.